Ashama harka fuuni jira jirtu hordoftoota Danaa Beektotaa kan biyya keessan inni irratti jireenya irratti argamu irratti muka caallee alaabaa ABO kutaa taanu qabadhee isinii dhufeera kutaa lammaffaasaa jechuudha. Akkamiin akka wajjin waliin ilaalla akkuma beekaa muramee jira akkuma argitan kana inni kun kan addatti hidhannu jechuudha. Inni kun immoo kan mormatti hidhannu inni kun immoo kan harka irratti hidhannu jechuudha. Harka keenya irratti kan hidhannu jechuudha. Inni kun immoo kan mormatti hidhatamu haala kanaan jechuudha. Inni kun immoo kan addatti hidhannu jechuudha. Asirratti bifa kanaan amma xumuramee jira. Deebisee kutaa itti aanuun fuuldura isaatirra jechuudha. Akkamitti akka irratti dabarsuun argisiisa lafa lafa amara kirrii kana fayyadamuu qabna. Isa kana jechuudha. Laastikiidha. Laastikii kana fayyadamuu qabna. Akkuma argitan kana qaddura kirriidhaan fayyadame kirrii miti amma. Amma kan kun kan mormatti hidhannu jechuudha. Aspiraan diimaan kun meeqa hunduu diimaa tokko sadii gara naannoo sadii jidduu kana keessatti jechuudha. Gurguffinu jidduu kana irratti gurguffanna jechuudha. Kan jidduu kana keessatti gurguffanna jechuudha. Kana gurguffinu irra caallee kana agarsiisa. Diimaa kana tokko fudhadha. Mudisi tokko jalaan asirratti hundee jechuudha. Bifa kana. Bifa kana sadii as jala seensisa jechuudha.
kanaan kan dirra jechuudha. Callee fuuldura callee lama qofa asirratti dirra. Ammas callee magariisa kana jala sissa. Simboo jechuudha. Diimaa guddaa jala jalaasa as jala shakarran jechuudha. Diimaan diraamu.
bifa kanaan akkatti xumuree jira. Caaltii lama sirriitti direera. Inni kun egaa xumureera jechuudha. Kana xumurame wanti nuuf egaa isa kana kan ittiin hidhannu jechuudha. Isa qopheessuudha. Bifa kanaan qopheeffadheera. Inni kun xiqqaadha. Xiqqeechee murachuudha. Kan harka irratti hidhannu irrattiidha. Ini kun kan fakkaate. Kadang kan umur itu jechuudha. Garuu kutaa lammaffaatii kun kutaa sadaffaasaa isa xumuraa sanatti argite. Kuni akka calleeffamee xumurte jechuudha. Haala kana kuni kan addatti hidhatamu, kuni kan mormatti hidhatamu, kuni immoo walakkaa irratti hidhatamu jechuudha. Kutaa sadaffaasaatti walitti deebinaa nagaa naataa yuutuubii kee laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warri maatii kiyya taatan immoo sheerii laayikii godhaa. Warri maatii kiyya hin taanes maatii kiyya ta'a nagaa naataa.